Ashamaarka funee hordoftootaa fi daawwattootaa keelloo miidiyaa odeessaalee torban kanaa qabannee dhiyaanneerraa kan simbiraan ga'u ammooneef badhaasaati. Odeessa torban kanaa mootummaan Itoophiyaa duula riphee lolaa balleessuu jedhuun kan baatii tokkoof qabatee jiru guutummaatti harkaa fashalsuu waboon beeksise. Haleellaawwan Oromiyaa bakkoota adda addaa keessatti fudhatamaa jiraniinis waraana mootummaarra kasaaraa guddaan qaqqabuunsaa gabaafamaa tureera. Addatti zoonii giddugalaaf zoonii kibbaatti waraanni mootummaa hedduu ajjeefamuun isaanii himame. Lola waraana bilisummaa Oromoo waliin itti jiru injifachuu abjuu kan itti ta'e waraanni biltsiginnaa uummata nagaa dirooniin haleelaa jiraachuun simame. Haleellaan qilleensaarraa torban kana giddugala Oromiyaa Aadaa Bargaaf Gindabaratitti gaggeeffamuunsaa eerameera. Haleellaa diroonii mootummaan gara jabeenyaan uummata nagaa irratti gaggeesseen uummata Oromoo meeshaa maleeyyii hedduun ajjeefamaniiru. Taateen torban kana Shaggar lixaaf kaaba Shaggar keessaa dhaga'amu akkana kan garaa nama nyaatu yoo ta'u ajjechaa jumlaa reeffi namootaa bakkoota hedduudha argamuunsaa gabaafamaatii jira. Ajjechaan uummata nagaa irratti qiyyaafachuun wabootumsitan waraana bilisummaa Oromoo deeggartan maqaa jedhuun mandaroota Oromoo hedduun akka mancaafamu taasifamaa jira. Jumlaan ajjeefamuun daranuu Oromiyaa keessatti jabaatee kan jireenyaa ta'u qeen Oromoo nagaa akka hin arganneef saganteeffamee hojii hojjetamaa jiruun miidhaalee gurguddaan qaqqabaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa haleellaa qilleensarraa Shaggar lixaa Gindabarat keessatti gaggeessuu kan amane yoo ta'u haleellaa sana akka waan waboo irratti taasisetti tibbana BBC fi qondaalli mootummaa ibseera. Haa ta'u malee dhugaa qabatamaan uummanni eeraa jiru haleellaan uummata nagaa meeshaa maleeyyii qonnaan bultoota Oromoo daa'immaniif dubartoota irratti kan xiyyeeffate. Haleellaan Shaggar lixaa Aadaa Bargaa gandoota baadiyyaa naannawaa Mogor jiranitti haleellaa qilleensarraa gaggeeffameen namoonni nagaan 40 ol ta'an ajjeefaman. Kaan ammoo madaa'uun isaanii kan gabaafamaa jiru. Maqaan namoota nagaa aanaa Aadaa Bargaa gandoota Caancoo Birraatee fi Tuulii Dasseetti ajjeefaman ammatti kan maqaan nu qaqqabe Angaasuu Abbabaa, Geessa Tolaa Daffaar, Dargaggeessa Bootee Zawudee, Maanguddoo Girmaa Diroo, Maanguddoo Didhaa Galmeessoo, Maanguddoo Hundaa Tufaa, Maanguddoo Qaroo Dhabeessa kan ta'an Mallisee Caalaa, Ge'eessa Baayyuu Dirribaa, Maanguddoo Kabbee Daadhii, Bojaa Didhaa, Xilaawun Biyyaanoo, Asheetuu Tulluu kanneen maanguddoota ta'an Zawuduu Asheetuu, Mootii Baacaa, Mootummaa Daadhii, Mangistuu Nurgii, Caalaa Tufaa, Bookii Dirribaa, Didhaa Kabbadaa, Katamaa Tufaa, Maanguddoo Haadha Jaallannee jedhamtu, Darshoo Abarraa, Daaqonii mana amantaa kan ta'anidha. Kana malees reeffi namoota hedduu osoo wal cinaa nammee taa'uu mul'atu miidiyaa hawaasaan kaleessa qoodamaa oole. Reeffa namoota sanaarraa kan hubatamu namoonni ajjeefaman hawaasa nagaa jiraattota naannichaa ta'uuf uffati isaanii ragaa kan boodha. Mootummaan gara jabinaan haleellaa kanaan lammiilee nagaa ajjeesuun biyyattii keessatti nagaan dhibuusaa ragaa kan boodha. Wayitaa ammaa haleellaawwan uummata nagaa Oromoo irratti xiyyeeffateen hedduu gaggeeffamaa kan jiran yoo ta'u lola daguuggaa sanyii saba irratti baname ta'uusaaf haleellaawwan torban kanaa dhaga'aman ragaadha. Ajjechaan Oromiyaa keessatti adeemaa jiru daranuu babal'ataa wayitaa jirutti torban kana Karrayyuu Fantaallee keessatti namoonni nagaan waraana mootummaan ajjeefamuun isaanii gabaafameera. Lola guddaa weerartoota lafaan gaggeeffamaa jiru kan keessummeessaa jiru hawaasni Oromoo Karrayyuu aarsaa lubbuu hedduu kaffalaa jira. Waraanni qaamota mootummaa kan federaalaaf kan naannoo Amaaraa akkasuma waraanni humna addaa naannoo Oromiyaallee uummata Oromoo Karrayyuu lolaa akka jiran gabaafameetii jira. Odeeffannoo torban kana qabnu biroon qaamoleen faannoo naannoo Amaaraa Gondar keessatti masjiida irratti haleellaa gaggeessuun amantoota musliimaarraa nama ajjeesuu hordofee dhibdeen amantaa gidduutti eegale gara kibba Itoophiyaatti babal'ate. Haleellaa magaalaa Gondar keessatti amantoota musliimaarra qaqqabeen faannoon namoota 21 ol akka ajjeese gabaafameera. Maqaa faannoo jedhuun qaamoleen naannoo Amaaraa keessatti of ijaaran naamusa namummaallee kan hin qabne jibba sanyummaan badhaadhee fi jibba amantaan guutamanii biyyattii keessatti hokkora hamaa kakaasuuf yaaliirra jiraachuuf gochi isaanii tibbana agarsiiftuudha. Masjiida magaalaa Gondar jiru keessatti sheeka du'aan boqota awwaallachuuf osoo hawaasni musliimaa tattaaffiirra jiru dhagaa darbachuuf arrabsoon lolicha eegaluu isaanii kan himame yoo ta'u kanaanis masjiida magaalicha keessaa hedduu caccabsaniiru. Haalonni Gondar keessatti amantoota musliimaarra qaqqabe naannichumatti itti fufuun babal'atee dheengadda eebila 28 bara 2022 naannoo Amaaraa magaalaa Barqitti masjiidonni 2 gubachuun isaanii himame. Dhimmi masjiida irratti xiyyeeffachuu qaamolee naannoo Amaaraa kun biyyattii keessatti jeequmsa guddaa babal'isuuf kan deemu yoo ta'u dhibdeen sun gara kibba Itoophiyaa naannoo Silxee magaalaa Warabbee keessatti ammoo haleellaan mana amantaa kiristaanaarra qaqqabuun torban kana gabaafamaa jira. Haleellaan masjiida irratti fuulleeffate balaa
balaaleffachuun magaalota biyyattii hedduu keessatti amantoonni Islaamaa hiriira mormii gaggeessuun sagalee isaanii dhageessifataniiru. Mirgi amantaa akka kabajamuuf waan gaafatan qofaaf amantoonni Islaamaa magaalaa Shaashamannee fi Dirree Dhawaa keessatti waraana mootummaan rukutamanii miidhamuunis kaleessa gabaafamaa tureera. Oromiyaa keessatti waraana uummata Oromoo dhabamsiisuuf baname ilaalchisuun ABO'n guyyaa kaleessaa Ebila 29 bara 2022 ibsa baaseen paartiin Biltsiginnaa jedhee of waamu piroojeektii sirna kolonii durii deebisuudhaaf yeroo ammaa diriirfamee jiru kana uummata Oromoo fudhachiisuuf tooftaalee adda addaatti fayyadamaa jira. Duulli yeroo ammaa Oromoo irratti labsamee jiru kan yeroo kamiyyuu caalaa himaa fi qabiyyee hedduu kan of keessaa qabu yoo ta'u jireenya ilmaan Oromoo mancaasu dhaabbilee Oromoo diiguuf saba Oromoo laaffisuu irratti fuulleeffata. Paartiin Biltsiginnaa Dr. Abiy Ahmediin durfamu yeroo hundeeffame aangoo qabateerraa eegalee malaan eenyummaa Oromoo dhabamsiisuu dhaabbilee Oromoo diiguu fi saba Oromoo laaffisuu irratti xiyyeeffachuun hojjechaa jira jedha ibsi adda bilisummaa Oromoo. Itti fufees duulli paartiin Biltsiginnaa kallattii maraan labsee jiru kun kaayyoon isaa ijoo piroojeektii sirna Minilik lammaffaa deebisanii dhaabuuf diriirfame humnaan uummata Oromoof sabootaaf sablammoota biyyattii biroo fudhachiisuudha. Duula kanaafis fakkeenya kan ta'u malaan iyyummaa dagaagsuudhaan eenyummaa fi ilaalcha siyaasaa isaanii irratti hundaa'uun lafa isaanii jalaa fudhachuu, gareen lafa babal'ifachuu, bobbaafaman lafa Oromoo akka fudhataniif tumsuu, eenyummaa irratti hundaa'uudhaan Oromoo ajjeesuu fi lafa isaarraa buqqaasuu matta'aa fudhachuuf malaammaltummaa loltootaaf humnoota nageenya mootummaan hidhachiise bobbaasuun raawwatamanidha jedha. ABO'n ibsa isaa kaleessaan gochi sanyii daguuguu mootummaa Itoophiyaa raawwataa akka jiru kana keekeen yoo hubachiisu daguuggaan sanyii jumlaan kan irratti raawwatame yoo ta'u kanaanis guyyaa guyyaatti haleellaan irratti raawwatamaa jira, qe'eerraa buqqaafamaa jira, walitti bu'iinsaaf lola adda addaatiif saaxilamee jira jedheera. Saboota walitti buusuuf tooftaawwan adda addaatti fayyadamuu qaamota mootummaas kan yeroo ABO'n ibsa isaa murni paartii Biltsiginnaa jedhee of waamu kun sabaaf sablammoota ollaa waliin jiraatan walitti buusuudhaan nagaaraan akka isaan waliin hin jiraanneef shira adda addaa xaxaa jira. Gareen paartii Biltsiginnaa jedhee of waamu kun Oromiyaa dirree waraanaa gochuu qofaa osoo hin taane ilaalcha amantii, eenyummaa, barnootaaf hariiroo hawaasummaa dabalatee mirgoota namummaa bu'uura ta'an sarbaa jira jedheera. dhimma ijoollee amantaa kakaasuuf tibbana taasifamaa jiru ilaalchisuunis ibsichi kan tuqe haleellaa tibbana gareen shororkeessaa mootummaan deeggaramu hawaasa musliimaa kaaba Itoophiyaa irratti raawwate loogiin amantii irratti raawwatamu jiraachuu ragaa mirkaneessuudha. Kunis garee aangoo qabatee jiru mirga namoota amantii isaa hin hordofne akka hin kabajne ifatti agarsiisa. Akkasumas loogii sirna barnootaa sagantaalee misoomaaf dhimmoota nagaaf tasgabbii wal qabatee raawwataman ilaalchisee ragaalee hedduu eeruun ni danda'ama. Uummata Oromoo irratti kallattii garaagaraan dhiibbaa gochuun dhaabbilee siyaasaaf hawaasummaa Oromoo fi saboota cunqurfamoo biroo laaffisuuf abbaluun gareen biyya bulchaa jiru sirna diimokiraasii akka hin kabajnee fi saboonni cunqurfamoon biyyattii sirna abbaa irreetti akka harka kennatuuf dirqisiisuuf abbalaa akka jiru mirkaneessaa jedheera. Hawaasni Oromoo akka hojjetanni danqamoo ajjeechaan daguuggaa sanyii irratti raawwatamuuf lolli adda addaa akka itti banamu taasifame akka jiru ABO'n ibsasaa kanaan eeree jira. Weerara uummata Oromoo Walloo irratti eebila 21 bara 2022 banamellee kan tuqe ibsichi ammas murni paartii Biltsiginnaa jedhamu giddugaleessa Oromiyaa Arsii Lixaa Bahaa Wallaggaaf godinoota Gujii dabalatee kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti gochaawwan baay'ee suukkanneessoo ta'an uummata Oromoo nagaa irratti raawwatee jira jedha. Gara dhumaarrattis ABO'n yaa uummata Oromoo haalli yeroo ammaa keessa jirtu dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuuti waan kana ta'eef tokkummaadhaan harka wal qabattee mataa kee eenyummaa kee falmachuu qabda. Bilisummaaf diimokiraasii dhugaa argachuudhaaf sabaaf sablammoota biyyattii biroo waliin taatee jabaattee falmachuutu sirraa eegama. Akkasuma uummanni Oromoo biyya keessaaf biyya alaa jiraattan karaa dandeessan maraan uummata keessan Oromoo cinaa akka dhaabbattan dhaamna. Uummanni Oromiyaaf lammiileen Oromiyaa biyya keessa jiraattan uummata Oromoo Arsii Lixaa Aadaa Bargaa Gindabaraatiif Horroo Guduruu keessa jiraataniif tumsa barbaachisaa akka gootaniif sagalee isaanii hawaasa idil addunyaa biratti akka dhaga'amuuf waan dandeessan maraa akka raawwattan dhaamna. Sabaaf sablammoonni cunqurfamoonis uummata Oromoof lammiilee Oromiyaa cinaa dhaabbachuun akka tumsan gaafanna jedhee jira. Akkasuma hawaasni idil addunyaa dhimma Oromoof lammiilee Oromiyaa irratti Oromiyaa keessatti raawwataa jiru xiyyeeffannaan akka hordofuu qaban waamicha dabarseera.
odeessaa torban kanaa kan ollaa Itoophiyaa ilaalchisuun Sudaan keessatti tokkorri dhalate ammallee cimeetti fuunsaa gabaafame. Lolli uummata gurraachaa Sudaaniif Araba gidduu jiru kan Sudaan keessaa jabaachuun magaalaa guddittii biyyattii Daarfur Jiniinaa keessatti haleellaa guddaan adeemsifamaa jira. Diddeen kun tibbana waldhabbii horsiisee bultoota Arabaaf miseensota hawaasa Masaaliitti jedhaman gidduutti dhalateen Jiniinaa magaalaan jedhamtu Sudaan keessaa haalaan miidhamaaf saaxilamuu ishee gabaafameera. Akka miidiyaaleen gabaasanitti horsiisee bultoonni Arabaa lama magaalaa Kiriinik jedhamtu biratti ajjeefaman sanaan booda tarkaanfiin haaloo ba'annaa hidhattoota Arabaan fudhatamuu itti fufe. Lola kanaan hidhattoonni Arabootaa Jaanjuwiid jedhaman namoota kumaan lakkaa'amanitti abidda qabsiisuun booda lola akka malee dhalatee jiru jabaachuunsaa himameera. odeessa biroo torban kana of biraa qabnuun kan gama wal waraansaa kanneen waraana Yuukireen gidduu seenan irratti Raashiyaan haleellaa fudhachuuf duubatti kan hin jenne ta'uu Puutiin beeksise. Dhimma waraana Yuukireeniif Raashiyaa ilaalchisuun kanneen waraanicha gidduu seenuu yaalaniif Puutiin akeekkachiisa kennee jira. Meeshaa namni tokkollee ittiin of hin tuulle hundaa qabna, barbaachisaa taanaan isas ni fayyadamna kan jedhan pirezidaantiin Raashiyaa Puutiin biyyi kamiyyuu waraana Yuukireen gidduu galuu yaallaan deebii akka bakakkaa cimaaf saffisaatu eeggata jechuun dhaadatan. Humni Raashiyaa akka laafu kan feetu Ameerikaan meeshaa waraanaan Yuukireeniin deeggaruu ittuma fufuu isheetu himama. Biyyoonni lixaa hedduu Yuukireeniin tumsuun daranuu Raashiyaan tarkaanfii jabaa fudhachuuf akka akeektu taasisaa jira jedhan. Hordoftootaaf dhaggeeffatootaa Keelloo Miidiyaa odeessaalee torban kanaa nuyi qabanne kana gammaatti qophiilee Keelloo afan waliin turtii gaarii.